አይገለጽም ቃላት የለኝም እኔ በተለይ አራሽናት የጓዳዬ ሞይናት ብዙ ነገሬ ናት ሲቸግረኝ እሷ ጋር ነው የምንደውለው ስለ አልሚ አይወራም እህት አይደለችም እኮ የእናትም ልዩ ናት እኮ አካል እናት ነው ያደግነው ምንም ነው ያደግነው እሷ ናት ሰብሳቢያችን ናት አልሚ የምትገለጽ ልጅ አይደለችም እኮ ከደግናት ሽቁጥቁጥ ነው ለሁሉ ያያት ሁሉ የሚወዳት ናት እኮ አልሚ ተኝታ አታድርም ስታርሰን እንኳን ለሊት 2 ሰዓት እንኳን ተኛ ነው ለሊት አልሚ አተኛም እኮ ይርባቸዋል ትላለች እህቶችን ትላለች እሷ አውቆ ነው የነጠቀን እኮ ስልክ እንኳን ከሱ ጋር ሆና ከመሸ እንኳን አታወራ ስለሚያናድዳት ዘግታ ቢሮ ሆና ነው የምትደውልልን እኮ ni barakana ni amma kun waan nama jechisiisudha waan nama jechisiisudha hordoftoota kiyya nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kiyya galata waaqaa haa ta'u wanti haaraan tokko ammas dhagaamee jira jechuudha achas ba'ee jira jechuudha waan gaarii ta'u as baay'ee otoo eegnu kan caalu dhufee siniin jenna haadha manaa ofii kan wajjiniin jiraattee ati akkamittiin kukkutta ajjeestee kaatee kukkutta ajjeesuun tokko garaa jabaattee ijaan ilaaltee du'aa ishii ilaaltee kukkutuun immoo waan biraadha kun gara jabina lama jechuudha walfaan namni erga ajjeesee illee hin baqataa seera bira deemaa yookaan hin dhokataa achumatti gatee baqata jechuudha kun garuu gara jabina akkamiitu haadha manaasaa ajjeesee kee erga isheen duute kukkutee mana fincaanii keessatti dhoska waaqayyo garuu araara nuuf haa godhu hunduma keenyatti jechuudha hordoftoota kee egaa akkas ture seenichi maal godhu miti waan ta'e dubbachuudha namoonni akka dhagaanii of eeggatan akka baratamu seerris akka hordofu seerris akka jabaatuufidha kan miidiyaa irratti dhiyaatu malee wanta kan biraaf miti seenaan sun akkas ture almaas jedhamti maqaan ishee abbaa manaa ishee kanaan dura nama ajjeese jedhamee mana hidhaa ture mana seeraa ture seera harka ture yeroo sana abbaa manaa kiyya jettee bakka sanatti deddeebitee dubbisaa turte yeroo inni mana hidhaa sana bahummoo haati manaasaa kuni jaalalaan wajjiniin osoo jiraatanii jaalalaan osoo waliin jiraatanii jechuudha yeroo baay'ee walitti bu'u yeroo baay'ee hirreebaa yeroo sana jalaa hin miliqxi jalaa hin deemti fira bira obbolaa bira hin deemti ture yeroo dhumaatiif garuu carraa dhumaa naa kenni jedheetu jaarsummaatti baafate jechuudha carraa isa dhumaa naa kenni jedhee jaarsummaa yoo itti baafatu carraa isa dhumaa sanaan walitti araaramanii osoo waliin jiraachaa jiranii guyyaa 21 waliin jiraatanii isa booda guyyaa sanbata darbee ajjeesee arga ajjeesee immoo kukkutuudhaan mana fincaanii keessa dhokse jechuudha my goodness baay'ee ulfaata dubbachuudhaaf jechuudha hordoftoota kiyya erga sanaa jechuudha obboloonni ishii bilbila ishii dhabanii yoo gara isaatti bilbilanii gadaamii deemte kadhannaarra jirti jechuudhaan deebisee obboloonni isaa kun ammas irra deddeebi'anii shakkanii bakka firri hin beeka dhiigni hin beeka waan ta'eef irra deddeebi'anii gara waajjira isheen hojjettullee yoo gaafatanii eeyyama fudhatteetti miiseejii nuu barreessiteetti kan jedhu achi argatan jechuudha miiseejii kan barreessu gaa isa dhanatti fakkaata fakkeessuudhaaf bilbila isheetiin erga kana godheen barreessa miiseejii nu ergiteetti garuu eeyyama nurraa hin fudhanne hin jirtu jedhanii bakka dhugumadha gadaamii deemteetti kadhannaarra jirti jechuudha guyyoota lamaan tokko guyyaa lama obsanii isa booda garuu shakkii baay'ee waan shakkaniifi mana ishii dhaqanii mana ishii ilaaluu yookaan mana ishii sakatta'u mana ishii dhaqanii ilaaluu barbaadan jechuudha gaafa sana garuu poolisiitti himatanii poolisii faana dhaqan jechuudha mana sana sakatta'u yookaas abbaa mana ishii kuni akka qoratamu hin jirtu waan ta'eef akka qoratamu akka qabamuuf jecha poolisii fudhatanii gaafa mana ishii mana dhuunfaa isaanii gaafa dhaqanii
dhuguma obboleettiin isaanii hin jirtu duuteettis kutamteettis jechuudha. Mana fincaanii keessatti jirti jechuudha reenfishi. Isa booda waan ta'e maal godhuu miti erga lubbuun ishii baheeti. Baay'ee jeeqameetu naannoon suni reeffa sana poolisiitu sassaaba waan ta'eef ganaa marama waan ta'eef reeffi sun achi sassaabamee gara seeraa deemee namni sun immoo to'annaa jala inni oole jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa baay'ee waan nama suukkanneessudha. Waan akkanaa dhagahuuni barri keenya bara akkamitti akka deemaa jiru baay'ee ulfaata jechuudha. Dubartiinis jabaatee dhiirris hin jabaatee dubartiin abbaa manaa ajjeesti dhiirri haadha manaa ajjeesa jechuudha. Kun waan akka baramaa wayii waan akka faashinii wayiitti deemaa jira jechuudha. Akka waan namoonni yeroo uffanni haaraan tokko bahutti uffata yookaan kopheen wal jalaa fuudhamee namoonni uffatanii bitatanii walirratti ilaalanii uffatanii haala kanatu ta'aa jira jechuudha. Hordoftoota tokko dhagahame isgoo abee xaraara kee otoo hin jedhin kan biraa haaraan tokko immoo achasunutti bahaa jechuudha. Kanaafuu hordoftoota kiyya wanta baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Namichi kun egaa akka carraa isa dhumaa naa kenni jedhee kana gochuudhaaf waanuma karoorfate jechuudha. Garuu akka Oromoottis ta'e akka maalittis namni dhiigni namaa irra jiru dhiiga ammas hin buusa jedhama. Dubartiin kun yeroo inni mana hidhaatti nama ajjeeseera jedhamee hidhamaa turellee kan biraa hin hafne. Baay'ee kan isa jaallattu baay'ee deddeebitee kan isa gaafattu hojii mataa ishee hojjettu mootummaa kan taate ofitti fuudhee erga wal fuudhanii waggaa tokkoof ji'a 10 ganaa erga jiraatanii booda dhiyoodhuma jechuudha. Jarri kun haaraadha. Baay'eellee walii faana hin jiraanne. Yeroo itti waliin quufne wal faanallee jiraatanii wal faana deemanillee yeroo hin dabarsine garuu gidduu kana keessatti wanti kun isaan irratti ta'ee jira. Wanti kun ishee irratti ta'ee jira jechuudha. Obboloonni ishii baay'ee kan isaan dhikkifatanii bo'anii obboleettii keenya qofaa miti isheen haadha keenya sassaabduu keenya gargaartuu keenya jedhaniitu baay'ee xuruurfatanii bo'u jechuudha. Dhuguma baay'ee nama boosisa. Ajjeesuun illee tokkodha. Ajjeesanii ka'anii immoo kukkutuun immoo kan biraati. Du'aan ofiillee fayyaa yoo argan baay'ee namatti tola jechuudha. Du'aan ofii seeraan du'e namni dhiqanii ilaalanii yoo awwaalan illee baay'ee namatti tola. Garuu haala kanaan arguu jechuun du'a isa kan biraati jechuudha. Du'a isa lammataa jechuudha. Namni yookaas obbolaan firri kana arge yeroo hundumaa akka rifatu fuuldura isaa dhufee kun beekamaadha jechuudha. Baay'ee nama suukkanneessa. Egaa hordoftoota kiyya nama jaallatee wajjiniin jiraatee nama guyyaa tokko nama jaallatanii waliin oolan iyyuu baay'ee nama marara jechuudha. Namni sun yeroo namarraa fagaatu garuu nama guyyaa hamma kana waliin jiraatanii guyyaa hamma kana waggaa hammanaa fi yeroo ammana ja'a manaa waliin jiraate namni kun harka isaatiin akkana godhee ka'ee manuma isaa keessatti manuma jireenya isaa keessatti dhoksuudhaaf yaalii gochuun isaa immoo wanta nama ajaa'ibu jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyya waan baay'ee nama suukkanneessudha. Waaqayyoo araara isaa buusu biyya keenyaafis nama keenyaafis araara haa buusu. Waan akkanaa dhagaa yoo baay'atame akka normaalitti fudhata jechuudha hawaasni. Kun immoo haaraa miti jedhe jechuudha. Waan akkanaa dhagahamuu baay'ate jechuudha. Gurra namaatti ija namaatti yeroo baay'atu kun waan haarawaadha waanuma ta'aa jirudha jedhamee hawaasni uummanni namni akka baratamaa wayitti akka fudhatu taasisa jechuudha. Kanaafuu ammallee taanaanii seerri biyya keenya jijjiirame seerri biyya keenya murtee irra hin deebi'amne tokko gochuu qaba jechuudha. Murtee irra hin deebi'amne tokko gochuu qaba jechuudha seerri mootummaa biyya kana. Maaliif wanti akkana bakka faashinii ta'e waan baay'ateef seerichi hojiirra ooluu qaba. Namni nama ajjeesuu hin qabu. Namni kamillee du'uu hin qabu jechuudha. Haadha manaaf abbaa manaa taanaan seera qabeessaa wal fuudhanii seera qabeessaa waliikuu qabu yoo walii hin taane jechuudha. Yoo wal faana jiraachuun itti ulfaate akkuma seera qabeessaan waan hundaan wal fuudhan waan hundaan addaan galuun bakka hin danda'amu jechuudha. Otoo waliin dhiigsin otoo waliin ajjeesin jechuudha. Kanaafuu biyya alaattis ta'e biyya keessattis waan akkanaa baay'ateera rakaseera jechuudha. Kanaaf Waaqayyo garuu araara nuuf haa buusuu isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Isinis Waaqayyo isin haa eegu. YouTube kiyyaaf haaraa warri taatan subscribe gochuu hin dagatinaa.